Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaamin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaamin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amannaamin. Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan Waaqayyo jaalattan Waaqayyo si'alsee kasin jaalat maatiiwwan haadha keenya dubaroo qulqulleettii maaramii maqaa Kiristoosiin kiristaanaa maqaa Amaanu'eeliin amantoota kan taatan maqaa Waaqayyootiin nagaa sin gaafadhaa. Akkam ooltanii akkam turtanii akkam sa'aatii fi daqiiqaa kan eegdanii. Amiin. Waaqayyo abbaan keenya akka badii balleessaa akka baay'ina cubbuu keenya osoo nutti lakkaa'in eegee tiksee sa'aatii fi daqiiqaan kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf yaa ta'u. Amiin. Maqaa isaa waamnee maqaa ishee biraa dhiyeessuuf kan dandeenye qulqulleettii qulqullootaa haadha cubbamootaa kennaa guyyaa jimaataa haadha teenya dubaroo qulqulleettii maaramii galannii fi ulfinni isheedhaaf yaa ta'u. Amiin. Akkasumas ergamoota qulqulloota wareegamtoota fi toltoota Waaqayyoo akkuma sadarkaa fi teessoo isaaniitti maqaa isaanii kan galatoome fi kan ol jedhee nuuf yaa ta'u. Amiin. Akkasumas kabajamtoota fi jaalatamtoota abboota keenya kabajamtoota fi jaalatamtoota daaqonoota keenya kabajamtoota fi jaalatamtoota faarfattoota keenya akkasumas immoo kabajamtoota fi jaalatamtoota miseensota koree tokkummaa biyya alaa fi biyya keessa jirtan koree tokkummaa baga hundeeffama waldaa koree tokkummaa waggaa tokkoffaa baga geessan baga wachumaa nu geenye isin jechaa qophii hundeeffama waggaa tokkoffaa waldaa koree tokkummaa sababeeffachuudhaan anis obboleettiin keessan miseensa koree tokkummaa kanan ta'ee Caaltuu Walatta Masqal koree tokkummaa garee Jaaffaarraa qophii walaloo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mata duree walaloo koo maal xaddana baasaa jaalala keetirraa jedha. Hanga dhuma walaloo kootitti akkana waliin taataan maqaa Waaqayyoo sin gaafadha. Maal xaddana baasaa jaalala keetirraa maal xaddana baasaa jaalala keetirraa samii yoo ta'ee addunyaa kanarraa jaalala keetirraa waan xaddana baasuu wanti tokko hin jiru kan laphee koo raasuu wanti tokko hin jiru kan laphee koo raasuu argachuu fi dhabuu gaddaa fi gammachuu qullaa ta'uudhamoo beela'uuf dheebochuu qullaa ta'uudhamoo beela'uuf dheebochuu nagaa dhabuudhamoo yookaas dhukkubsachuu taa'itaaf beekumsa wanti hundumtuu jaalala keetirraa kan gargar na baasu jaalala keetirraa kan gargar na baasu. Bareedin addunyaa hawwiin biyya lafaa qabeenyas yoo ta'e hundumtuu ni hafaa ilaalcha sanyii moo ilaalcha siyaasaa jaalala keetirraa maal xaddana baasaa jaalala keetirraa maal xaddana baasaa hidhaa fi reebichaa biyya irraa godaanuu jetteen namaa yommuu na waraanuu sirraa adda ba'uu ani hin danda'u jaalala keetiin booji'ame sirraa adda ba'uu ani hin danda'u jaalala keetiin booji'ame ani jaalala keetiin booji'ame ani hundumtuu na jibbee yoo narraa baqate lubbuu koo balleessuuf yoo natti dhaadatee maatii firiyoonni koo yoo isaan naganan jaalala keetirraa addana hin baasan waaqa ta'uu kan kee isaan yoo shakkanii ragaan baha malee ani singanu ani morma koonan kennaa albeedhaa dabarsee gooftaa koo malee ani hin jira sidhiisee gooftaa koo ani hin jiraadhu sidhiisee jiraachuu hin danda'u sirraa adda bahee du'a sodaachuudhaaf du'an sodaadhuu foon koo haa kutamuu jaalala keef jecha mormi koo haa citu jaalala keef jecha mormi koo haa citu.
yoon du'e maal qabaa osoon si waaqessuu dhiigni koo lola'ee galaanaa booressuu yoon du'e maal qabaa osoon si waaqessuu dhiigni koo lola'ee galaanaa booressuu waa'ee waaqummaa kee wangeela caqasee warra si hin beekneef jaalala kee labsee lubbuun koo haa darbu si qofa waaqessee lubbuun koo haa darbu si qofa waaqessee yoon jiraadhas ta'ee yoon du'es kan keetii abbaa koo waan taateef anis ilmoo keetii abbaa koo waan taateef anis ilmoo keetii sirraa addan bahuu ani kanaa boodaa kan kee ta'eetoo jiraachuun barbaada sirraa addan bahuu ani kanaa boodaa kan kee ta'eetoo jiraachuun barbaada warra foon ajjeesuu osoo hin sodaadhu warra foon ajjeesuu hin sodaadhu ani lubbuu koo ajjeesuu hin danda'an isaanii lubbuu koo ajjeesuu hin danda'an isaanii isa fooniif lubbuu ajjeesuu danda'uu isaafan bitamaa waaqa hunda uume jedheetoon dubbadhaa sodaa tokko malee jedheetoon dubbadhaa jaalala kee irraa wanta adda na baasuu jaalala keetirraa wanta adda na baasuu jaalala keetirraa wanta adda na baasuu qormaata erga ta'e tokkollee hin jiru jaalala keetirraa wanta adda na baasu tokkollee hin jiru qormaata erga ta'ee kiristaanummaan koo osoon si waaqessuu haa darbu lubbuun koo hanga du'aatti siifan amanamaa gonfoo kabajaa si biraan argama gonfoon kabajaa si biraa argama mee takkan si faarsaa eeyyama kee yoo ta'ee sagalee ol fuudheen dubbadha olmaa kee foon kee muramee dhiigni kee lola'ee cubbuu narraa dhiqe fayyina naaf ta'e cubbuu narraa dhiqe fayyina naaf ta'e amiin kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursee galanni abbaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf yaa ta'u hanga bara baraatitti amiin qopheessee kan isiniif dhiyeesse obboleettii keessan dadhabduu fi cubbamtuu caaltuu walatta masqal qophiilee afa wajjin turtii gaarii baga gammaddan baga geessa. ቤተ ክርስቲያን ሲገቡ እንዳለ በጫማቸው ነው ግር ብለው አብረው የገቡት ተከታዮቻቸው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለት ነው። ኦርቶዶክሳውያን በጫማ ቤተ ክርስቲያን አይገቡ አያደርጉ እንዲህ አይነት ስርዓትም የላቸው። የመጀመሪያ ስራቸው ኦርቶዶክሳውያን ቤተ ክርስቲያን ሲደርሱ ተሳልመው ጫማቸውን ማውለቅ ነው የመጀመሪያ ስራቸው። ጫማቸውን ተሸክመው ነው ቤተ ክርስቲያን የሚገቡት። እነዚህም ጳጳሳት ተብዬዎቹን አጅበው የሄዱት ግን እንዳለ ፕሮቴስታንቶች ናቸው። ስርዓቱን የሚያውቁት አይደል? ምንድነው የተፈለገው ማለት እኛን አስወጥቶ ኦርቶዶክሳውያንን አስወጥቶ ፕሮቴስታንቶቹን ለማስገባት ነው የተፈለገው ማለት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ። ይሄ ነው የሚመስለኝ። እኔ እንደዚህ ነው የሚታየኝ። እንግዲህ ይዘቱ አካሄዱ ሁኔታውን ስንመለከተው ተረክቦ ቤተክርስቲያኒቷን ተረክቦ ሌሎቹን ከዛ ውስጥ አስወጥቶ በጫማ የሚገቡትን ሌሎቹን እምነቶች ቤተክርስቲያን ውስጥ ማስገባት ሂደት ይመስላል። ይሄ ያሳዝናል በጣም። እና ክርስቶስ ብላችሁ የተሰደዳችሁ አንድ ቁጥርን ጻፉ። ሜዋይ ክርስቶስ ይፍጀተኒ ከን አርያተም ተለኮ ስተኩበሬሳ ሜዋይ ክርስቶስ ይፍጀተኒ በየኬሰኒ ከንባተን ይቅርታ ሜ መቃ ክርስቶስ ይፍጀተኒ ከን አረብሰምተን መቃ ክርስቶስ ዋንመ ክርስቲያነ ታቴ ቆፋፍ ከን አረብሰምቴ ከን ቱፈተምቴ ከን ጅበምቴ ከን ጥሬፈተምቴ መቃ ክርስቶስ ይፍጀደምቴ ከን አረብሶም ባየ ስረት ቡኤ መቃ ክርስቶስ ይፉል ደማ ፉልረት እንጅበምቴ ስለ ክርስቶስ ስም ብላችሁ የተጠላችሁ የተሰደባችሁ ከሀገር የወጣችሁ የተሰደዳችሁ ታዲያ አሁን ህይወትን ለማስተካከል ወደ አረብ ሀገር ወደ አውሮፓ ወደ አሜሪካ ምናምን የሄዳችሁ ህይወታችሁን ለማስተካከል ገንዘብ ለማግኘት ስለ ክርስቶስ ፍቅር ብዬ ነው የተሰደድኩት ብላችሁ ግን እንዳታስቡ፣ እናንተ ሞኞች ናችሁ።
biyya arabaa baatanii buddeena nyaachuudhaaf buddeena keessan jireenya keessan sirreeffachuudhaaf biyya arabaa xiyyaara yaabbattee deemte ani maqaa kiristoosiif hin godaane yoo ittiin gowwoomin ati xiyyaara yaabbattee deemte maqaa kiristoosiif godaanta warra akkas jettanii yaadda yoo jiraattan isin hin jedhe maqaa kiristoosiif era kiristoos maal jedhe yoo isin jibban yoo isin arrabsan yoo maqaa kootiif jettanii jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa kootiif jettanii yoo isin arrabsan yoo isin ari'atan biyya sana dhiisaa fi gara biyya biraatti godaana ሲሰድቧችሁ ሲያንቋሽሿችሁ በዚያ ሀገር እንዳትኖሩ ይኸው እንዳትኖሩ በዚያ ሀገር በምትኖሩበት ሀገር እንዳትኖሩ እንኳን ተጽዕኖ ቢፈጥርባችሁ ያንን ሀገር ትታችሁላቸው ወደ ሌላ ሀገር ሂዱ ተሰደዱዋል ስለዚህ ስለ ክርስቶስ መሰደድ ምን ማለት ነው ሰማዕትነት ዘእንበለ ደም ይባላል ማለት ነው ስለ ክርስቶስ ብሎ መሰደድ ዋይ ጎፍታ ከኛ ፈይሳ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍጀደኒ አሪአተሙ ዮ መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አቲ ቢየ ከነ እንጅራቱ ክርስቲያኖታ አቲ አጀፈሙ ቀብደ አሪአተሙ ቀብደ ጀአሜ ለብሲን ሲረቲ በይ መቃ ጎፍታቲፍ መነኬ ቀበኘኬ ማቲኬ ሁንዱማ ዲስቴ ቢየ ሰና ገዲስቴ በደግ ቢየ ብራ ዴሙ ጅጅርቲ ወጅራቴ አቲ ወሬገማ ይገመለ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ትባላለህ ማለት ነው አሁን ግን በርገር እየበላህ ፒዛ እየበላህ ሽርሽር እየሆንክ ሽርሽር እያልክ የፈለከውን ቀይረ ለብሰ የፈለከውን እንደፈለክ ሆነ እኔ ሰማዕት ነኝ የነሙ አንድ ቀን እንዳልኳችሁ ነው አንዳንድ ሰዎች በሆነ ነገር ይጣሉና አንቺን ብሎ ኦርቶዶክስ ተብላችሁ በራሳችሁ ጥፋት ሰዎች ሰድባችሁ እኔ ሰማዕት ነኝ ብላችሁ እንዳታስቡ ይሄ በሃይማኖት የመጣ ሰማዕትነት ከሆነ ብቻ ሰማዕት ዘእንበለ ደም ደም ሳይፈስ ሰማዕትነትን መቀበል ስድቡ ሊሆን ይችላል አዎ ቤተክርስቲያን ተሰድባለች አዎ ኦርቶዶክሶች እግዚአብሔርን አያውቁም ተብሎ በአንዳንድ የግለሰቦች አዳራሽ ውስጥ ቤተክርስቲያን ተሰድባለች ክርስቲያኖች ተሰድበናል ዝም ብለው ስም እየጠሩ ማለት ነው ማን ነው ፍቅር የተዋህዶ ልጅ ቦንቱ ምናምን እንደገና ይሄ ስም እየጠሩ መናገር ነው ያቃታቸው እንጂ ባለማይ ተባዎች ይያሉ ስም ጠርተው ክርስቶስን አታውቁም እናንተ ብለውን የለ መቃኑ አሙዲ ሰመለ አበሉ ኤኙ ደኒ መቃ ኬኛ ንዋምኔ መቃ ዱንፋም መለ ወሉማ ገለቲ መቃ ወሎማ ኬኛን ወረባ ፈኖ ጀደኒ ንዋመኒ Gare kan godan dubartos nijiru obsagoda dalwa gawajin turo kan ke garo isan ke sada Maria mulfinike gudda Maria mulfinike gudda Gare kan godan dubartos nijiru obsagoda maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amanna amin nageen jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu obboloota tokko hafuura maqaa waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa akkam oltanii akkam turtanii akkam sa'aatii fi daqiiqaa kan eegdanii amin waaqayyo abbaan keenya kabajaa balleessaa kabaayina cubbuu keenya osoo nutti lakkaa'in eegee tiksee sa'aatii fi daqiiqaa kanaan kan nu galanni fi ulfinni isaaf yaa ta'u amin baraan haftootii kennaa guyyaa jimaataa obboleetti ergamoota qulqulleetti qulqulloota maqaan haadha keenya dubara qulqulleetti maram kan kabajamee fi kan jedhamu yaa ta'u ayyaanota guyyaa irraa kabajamee loo bagageessaan baggachumaan keenya radiitti barakatiin eebbi qulqulloota eegumsa ergamoota hunduma keenya wajjin yaa ta'u baga guyyaa boqonnaa haadha keenya dubara qulqulleetti maariyaam kan waggaan kabajamee yoolu astaroo maariyaam bagageessaan baggachumaan keenya isiniin jedha akkasumas immoo baga sanbata qulqulleetti kiristaana bagageessaan baga wachumaan keenya isiniin jedha qophii sanbata qulqulleetti akkasumas immoo guyyaa yaadannoo boqonnaa haadha keenya dubara qulqulleetti maariyaam sababeeffachuudha qophii walaloo tokko qabadheen isin dhiyaadhee jira mata duree walaloo kiyyaa kabaja qabeettii jedha
kabaja qabeettii gooftaasee mana qulqullummaa kan si jiraachisee nyaata keetis samiirraa ergee kan si nyaachisee nyaata keetis samiirraa ergee kan si nyaachisee si qulqulleeffatee hundarra caalchisee si qulqulleeffatee hundarra caalchisee haadha koo si waamaa yeroo dhiphina koo naaf kottu maariyaam burqituu jiruu koo naaf kottu maariyaam burqituu jiruu koo. Ulfina qabeettii haadha saba hundaa yaa jaalatamtuu koo maqaa keenya jedhaa gaaddisa jireenyaa iddoo boqonnaa koo manni koo galgalaa mana kee harmee koo manni koo galgalaa mana kee harmee koo gara laafettii koo garraamii haadha jaalalaa ijji koo abdiidhaan gara kee ilaalaa ijji koo abdiidhaan gara kee ilaalaa. Adiyaa qulqulleettii golga ifaa taatee fayyisaa addunyaa garaa keetti baattee sirraa hidhalatee fayyina nuuf laatee gara haadha keetti dursa si filatee ulfina nuuf haadha keenyadhaa ergamootaaf obboleettii leemmatii warqeetii adiyaa qulqulleettii dhiifama nuuf kadhadhu Iyyesuus ilma keetii si waammachaa jirra nuuf kottu fuulletti si waammachaa jirra nuuf kottu fuulletti. Aduu irra caalaa harka torba iftaa homtuu sin fakkaatu ni dinqisiifamtaa kabaja argachuun Yoseef hin eegamta. Nyaata samiif dachee jedhamtee beekamtaa hiika maqaa keetii jechan hanqataa sirraa kan arganne araaraaf dhiifamaa kanaaf sitti boohuu kunoo dhalli namaa. Mi'aa hunda caalaa maqaan kee dammarraa maqaan kee faarfachuun hin nufu gonkumaa mirga kee na dhaabi gaafa guyyaadhuma. Uumamni kee addaa maaltu si fakkaataa qulqullummaa keetiis hunduu si faarfataa adda si taasisee gooftan si jaallataa araara argachuuf hunduu si waammataa gooftan si filatee garaa haadha keetti ati garraamidhaa yaa gara laafittii nutis siif sagannaa fuula kee duratti maqaan kee guddaadhaa haadha koo nurratti. Ameen kakaasee kan jalqabsiisee kan xumursee galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hanga bara baraatitti ameen qophiilee fi wajjin turtii gaarii. Kan godhaan dubartooti jiru obsa guddaadhaan waaqa wajjin turu kan kee garuu isaan keessaa addaa Maariyaam ulfinni kee guddaa Maariyaam ulfinni kee guddaa. Kasomina